Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan hordoftootaa fi kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyya qaqqaalii guutuu addunyaa keessatti argamtan marti keessanuu akkam jirtu isiniin jecha arraantana waa'ee barnoota kumbiteeraa waa xiqqoo isin barsiisuuf dhufeetan jira. Akkasumas barnoonni kumbiteeraa bahara gaa'ii akkasumatti hanga tokko hangaan beekurra waa xiqqoo waan isin barsiisuuf deemu qabadheetiin dhufee jira. Akkasumatti obboleeyyan kiyya na hordofaa na faana tura maal jennaan akkaataa itti imeelii banuu itti danda'anii imeelii yookaan jawwaalarraa irratti illee dabarfatanii akkasumas ammas gara hatta yuutuuba illee yoo qabaattan irratti illee gabbuufattanii itti fayyadamuu akkaataa itti dandeessaniin isin agarsiisuuf dhufeetan jira. Maaliif jennaan imeela akkaataa xiqqummaas haaree kompiitara irratti illee banatan isin agarsiisuuf dhufeetan jira. Na hordofaa na faana turaa isinin ja'a. Siitingii keessanii galla siitingii keessa galleetti siitingiin siitingii kana keessa gallee yeroo akkatti siitingii keessa gallee bakka tanarratti tuqanna. Bakka footoo jawwaalaa qabdu tanarratti tuqanne isa kana abdeet godhuu barbaaddanillee bakka tanaan abdeet godhuu dandeessan. Amma wanni isin barsiisuuf deemu wanni bahara waan ta'eef akkaatumatti isin imeelatti sirreeffachuu dandeessaniin isin agarsiisa. Amma immoo aada akkaawunti kan jedhu kana tuqnee akkuma jawwaalaati gaa baay'ee takka naman dhibuu baay'ee takka salphaadha. Obsaan na faana turaa isiniin ja'a. Amma asumatti yoo imeela haaree qabaattanii itti galfachuu barbaaddan asumatti itti naqattanii maaliif jennaan hedduu takka isin dhibuu yoo imeela qabaattee jiraatte imeela duraan qabdu san asirratti naqatta. Lakkoofsa wajjii hanga kana bichaatti na hixa rakkoon qabu akkasitti email.com jii barreessi jee sin dararu hanguma kanatti naqattee itti onna goote yommuu hin qabaatin maal godhuu qabna create account kan jedhu kanarratti tuqachuu qabna. Create account kan jedhu kanarratti yeroo tuqanne asitti katabna maqaa kan keenya katabna. Amma hanga kana yoo katabnee dhiifnillee humaa rakkoon qabu kan jalaa kanarratti katabnus katabuu baannullee humaan qabu next goonee gara fuulduraatti deemnaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Asitti guyyaa filadhuu jechaa jira guyyaan bara filadhaa jechaa jira barani filanna. Kudha sagaltamii isin bara kuma kudha sagaltamii wayii keessa gootu chiga gootullee humaa rakkoon qabu asitti immoo guyyaa akka filannee jirra amma immoo asitti baatiidha febraarii asitti immoo saala filadha ja'a meel ani kanarra kaayyadhee gara fuulduraatti deemna jechuun next goonee gara fuulduraatti deemna. Amma yeroo akkanatti gara fuulduraa kanatti deemne paaswordii mataa keenyaa itti naqannee gara fuulduraatti deemna jechuudha obboleeyyan kiyya. Paaswordii itti naqannee gara fuulduraatti deemna. An amma isin barsiisuu fi rakkoon qabu isiniin agarsiisa. Akkatti itti naqxanii gara fuulduraatti deemtan jechuudha. Kan duratti naqne sanii fi kunilleen isuma koodii iccitii kan silaa dagatamuu hin qabne jechuudha. Bakka reefu sanitti illee isa maqaa email.com keessaniiti jechuudha. Bakka reefu sanitti ni dogoggore. Amma immoo asitti paaswordiidha. Paaswordii itti naqanna. Paaswordii jajjaba itti godhachuu qabdanii jechuudha. Eega akkatti paaswordii tanatti godhannee gara fuulduraatti deemna. Amma mootu akkuma agartan kana banee xumuramee jira jechuudha obboleeyyan kiyya. Akkasitti amma mootu gara barnoota biraatitti achi isin dabarsa. Akkaataatti yuutuuba illee irratti illee kireet godhachuu barbaaddan isin agarsiisa. Maaliif jennaan yuutuubaas baay'ee takka irratti banachuun salphaadha. Na hordofaa isiniin ja'a yuutuuba keessanirra ni galtan. Yuutuuba keessanirra yeroo galtan akkanatti isiniif dhufa. Fuula kana qabatee isiniif dhufa shabakaadha obsaa. Bakka tanatti maal godhuu qabdanii kireet kan jedhu kan osoo hin taane bakka ammaan tana maqaan imeela biraa keessa jira waan ta'eef bakka tanatti tuquu qabdan.
bakka tanarra tuyxanii imeela biraa keessa jira waan ta'eef ani immaan tana imeela dhaabbataan qabuun fayyadamaa jira isa kanarratti tuyxan bakka tanarratti yeroo gad tuyxan akkatti isiniif baasa Google akkaawuntii isinii jee jira suutii akkaawuntii kan jiru kana yoo qabaattan akkaawuntiitti jijjiiruu fi an akkaawuntii keessaa hin qabu waan ta'eef no chaaneel naan jee jira chaanaala kana kireet godhachuudhaaf asiin godhachuu qabdanii akkasitti barnoonni dirqama namni isa kana fayyadamuu laaptooppii bitachuu barbaadan hundi keessanuu osoo isa kana barnoota isaa kana baranne baay'ee takka isa rakkisu akkuma bitattanii mana galfattanii kanaafuu barnoonni isiniif qabannee dhufne kan kana fakkaatu hanga barnoota baay'ee barnoota kompiiteeraa baay'ee biraa qabannee isiniif dhufnu akkasitti turtii gaarii isiniin jenna.